Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkamsa akka nageessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabna. Nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu. Isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan kiyyaa har'a waa lama dubbachuufan dhufe inni tokkoffaan maamiluma koo keessaa adaraa waan natti dhaamamee jira jechuudha. Waan hin beekne irraa immoo namni kamiyyuu gaafachuu mirga qaba. Haa ta'u malee waan na gaafataman irratti jechuudha. Waan an gaafatame sana viidiyoo kana duras hojjedheera. Tarii isheen maamila haaraa anatti fakkaatte viidiyoo koo hin hubanne ta'uu danda'a. Rakkoo qabu nan deebisaaf jechaati. Inni tokkoffaan garuu viidiyoo darbe irratti baay'een keessa warri na gorsitanii jirtanii. Baay'een keessanis immootiyyuu bakka rakkoo koo dadhabina koo waa hunda isaa kan natti himtan baay'een keessan jechuudha. Hundumtuu akka ilaalcha keessanitti jechoota garaagaraatti kan naaf ibsitan jechuudha. Isarratti irra waa baay'ee isin jechuu barbaade. Maaliif baay'ee tokko waan na kofalchiiseef koomentiin tokko darbee iddoo tokkotti baay'ee nama kofalchiisa. Nuyi mana keenya dhufnu ati baay'ee nama sassatuudha waan wantoota adda addaa waan baay'ee waan jettaniif tarii nam tokko jechaan osoo hin taane gochaan waan hundumaa kan agarsiisu sana immoo guyyaa waaqayyo isin agarsiisa isin jechuu barbaade tananii egaa maal isin jechuu barbaade tananii mee ijoolleen shamarranii tokko keenya mudannoon akka gadda na mudate sun isin mudate hin beeku waan akka sanii sun iyyuu osoo ana ta'ee hojjettanii bakka sana buustanii madaaltanii jirtanii sababbiin isaas keessummaa jibbuun miti keessummaa nama kamiyyuu eenyumtuyyuu haa dhufu akka dhufeetti waan manni jiruun keessummaa eegala jechuudha. Garuu ana wanti na aarse wanti akka dubbadhu na taasise maal inni beektanii dubbiin ani keessatti hubadhe san isin akka hubattan naan galle hin hubanne. Kanaaf inni maalidha onaan jettanii mee hiriyoota keessa shamarranii isin waamaniito isaan bira deemuudhaaf gaafa isin uffattanii babbareedanii kaatanii abbaan manaa keessanii eessa dhaqxaa gaafa isin hin jedhe hiriyaa kan koota akka bira naqee dhufa. Gaafa isin jettaniin jechuudha. Fuuluma bareedaadhaan dhaqi rakkoon qabu siniin jedhamoo akkasumas wayita akka turte yeroo biraa dhaqxa wayima guyyaa biraa dhaqxa jecha akkanaa kana siniin jedha kuni gaafidha koomentii jalatti naa deebisan hundi keessanuu jechuudha. Lammata immoo hiriyaan shamarranii sun hiriyoonni keessan isin lama saa ta'u namni sadii isin bira dhufuuf jiranii baqa qophii waan baay'ee osoo hin taane keessattuu ijoollee shamarranii jechuudha. Namni sirriitti walitti siiqxan namni sirriitti garaa walitti himattanii baay'ee gadi fageenyaan goda walii beektanii dadhabbii baay'ee isin hin gaafatu. Wal bira dhuftaniituma walitti haasa'uudhaaf qofa waliin jira miti taphachuuf qofa ariifanna malee nama sana maalan cannaqamee baay'ee dhaqa. Akkasumas immoo nama natti dhufu sana maalan qopheessee eegan nu dhiphisu. Ani hin beeku garuu akka kootti. Mee isinoo asirratti. Kanaaf yeroo isin qophooftanii waan hundumaa hamma dandeessa sana hojjettanii erga isin xumurtanii mee agartanii jirtu erganani buna miicuu qabeetti keessummaa jira hiriyoonni koo nama afurtu dhufa keessummaan gaafa isin hin jedhu sana maaltu isinitti dhaga'ama warri ija keessatti hin deebisinii warri hin dallanii jetta suni mee maaltu isinitti dhaga'ama maaltu sammuu keessan keessa dhufa kanas deebiin isinirraa eeggadhaani. Kanaaf ana wanti natti dhaga'ame kaleessa dheengaddas keessummaan hin dhufu rakkoo hin qabu suni. Walitti himtanii dasoof jettanii koo waan mana jiru bareechitanii hojjettanii keessummaa sana yoo galchitanii isintu yoo ofii keessan itti gammada. Kanaaf sa'aatiin ani mootu waan akkasii yaadan qabnetti garuu wantichi piraankidha. Akka piraankii ta'e beekee ergasii hin beeke garuu inni itti yaadeetti kan hojjete laa. Wanni inni isin hin jedhu inni itti yaadeetti hojjete beekee akka piraankii ta'e kan naan jedhaa jiru. Mee osoo isin ta'e immoo bakka sana buutanii wantichi akka dhugaatitti gaafa fudhattan. Ammam isin aarsa ammam nama aarsa akkasumas immoo hojuma isin harka jiru sana iyyuu isin jibbisiisee akkasiin dhiistanii tooniyyuu baatan kan isin goosisu meeqatu jira. Dhugaan isin hin jedha maaliif kanaaf ijoollee baay'een jechuudha mudannoon kuni tokko keessanii namoonni kana dura isin mudate isin jirtu asuma maamila koo jala akkasumas immoo namoonni gana akka kanatti natti faraddan immoo isin mudachuuf jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen dhiiraa maaliif akka ta'e hin beeku. Jira miti bakka sanatti jechuudha keessattuu ijoollee shamarranii wal bira dhufanii akka malee maal bada hin jaalatan kana dhugaa jirtu walitti himna maaliif yaadanis ta'ee gorsaan wantoota adda addaa wal balleessu jedhanii yaadu ta'ee akkasumas immoo ilaalcha biraatti qabu ta'ee hin beeku kana hundi keessaniyyuu
hiikkachuu dandeessanii. Inna waan sanarratti osumayyuu tasuma rafeen kan inni gidiraan hin dhabamu. Waan isin jedhee waan akka nama san bira hanqattanii fi waan jedhee tooniyyuu waan isitti yaaddanii keessa fedhii keessanii kaatan sana akkasini duubatti deebitan isin taasisu jechuudha. Waa tokko hin dhaban jecha keessaa ta'e gochaanis. Kanaaf obboleewwan kiyya natti hin faradinaa isiniin jechuu barbaada. Ani gamni nanti fudhadheef gamni isinitti fudhattan tokko miti. Maaf kalleessa akkuma dheengaddaa sana natti mee akkana godhi keessummaan hin dhufa naan jenne. Rafee ka'ee sa'aatii xumura ani namni dhufe jedhee buna miicaa jirutti maaf akkas dhaan jedhaadha. Dubbichi nama aarsa achi buutanii walaaltan jechuudha. Egaa kana asumaaf isin dhiiseera. Gaafni isin gaafadhe hundasaa tokko isaatiin naa deebisaa isiniin eega. Isiniin jechaati inni lammataa obboleettiin keenya tokko ergaan biyya Arabaa dhufee waggaaf 6 ga'ee jira. Birrii amma yoona akkaawuntii koorratti galfataa jira. Kanaaf birriin koosu yoo taa'e akkaawuntii koorratti waan naaf hin dhalleefu birrii sana baasee lafa bituu naa wayyamoo maal laa wayyaa. Iddoon an hojjetaa jiru iyyuu baay'ee iddoo cinqiidha. Garuu isumaan iyyuu immoo onumaan hojjetaa jira. Kanaaf maal laa wayyaa jette. Tarii obboleettii kiyyaa viidiyoo kan kana dura ati ilaalle ta'uu danda'a malee ani waa'ee karaa kanaatiin ijoollee hedduudhaa fi akka kootti waan na mudate irra jechuudha. Baasee irraa dubbataa ture jechuudha. Ani ofii keetii achi teessee gana yaadni kee waggaa tokkotti dabalachuu heddasi argee jira. Kanaaf ani achi taa'itii lafas bituu mana haa ta'u waan kamiyyuu bituudhaaf obboleessa keessaa ta'u obboleettii keessaa ta'u abbaa keessa haadha keessa waan kamiyyuu maaliif achi teessee birrii sun yoomiyyuu deemee akka kallattiin ittiin bahu jara sana wakiilannaa kennitee sii baasanii dhaqanii sii bitu malee akkaawuntii nama tokkorraa namni biraa baasuu hin danda'u. Kanammoo ani tasumayyuu godhisiin hin jedhu. Bakka birrii kee kan naqee namni biraa akkaawuntii kee irraa baasee itti lafa sii bitu miti birruma keeyyuu haadha keessa ta'e abbaa kee obbolaa kee irratti ol kaawwadhu ergisiin hin jedhu. Gargaari akka maatiitti dirqama hamma sirraa eeggamu. Sanaan alatti maallaqa maatii bira ol kaawwannee akkana taane bor obboleessa keetiinis ta'e maatii keessan gargar cittan xalaata walitti taatan kana beekaa. Kanaaf akkanaan jettetti kontiraata fixuudhaaf 6 waan ta'eef si'afa. Yoo fedha sirriitti fedha qabda ta'e dhuftee mana bitachuudhaaf fedha qabda ta'e lafa isaa ta'u waan kamiyyuu kontiraata keessa na xumuriitii jara bira jirtu ayyamsiifadhu ayyama 6 lamaa naa kennaa jedhiitii koottutii bitadhu 6 lama keessatti waan hundumaa ofii keetii birrii kee sochoosiitii deebi'i. Yoo akka kootii immoo waggaan takkittiin ati gana dabaltu sunis waan fagoo miti birriin ati hin dhalu jettus immoo hin dhala. Birrii nigdi baankii wayii immoo Awaash irraa qabda taanaan kana lamaan keessaa birriin kee ni hojjeta sirriitti. Ani turtii garaagarummaa 7 keessatti waan birrii 20 waan ta'e argee jira. Kanaaf suni akka birrii baay'ina keetiitti murteessa. Sigalee kanaaf anis birrii waggaa baay'ee dheeraa osoo hin taane waggaa ammaati jettu kana caalee miti birriin ani ol kaa'ee garaagarummaa 7 keessatti okas immoo kan dhale birrii 20 irratti argeesiin jedhu kuni jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhaamsinsiif qabu xumurii kootutii waan gochuu qabdu maallaqa kee baasiif godhadhu ofii keeti. Lakki immoo isa asitti lafa naaf arganii jiru lafa bareedaa bara kana keessa lafa bituu mana bituu ani amanamaadha kaartaa qabatee waan hunda qabatee si argu jedhee hin beeku. Sana koottu ija keetiin argi gurra keetiin dhaga'i irra ga'iiti ilaali. Maaliif wanti ana kaleessa na mudate akkasi mudatu hin barbaadu. Rakkoon ani kaleessa seene akka namni kamiyyuu seenu hin barbaadu. Kanaaf obboleetti koo dhaamsinsii qabu kana. Inni tokkoffaan kontiraata kee fixxee dhuftee ofii keetii maallaqa kee sochoosu. Inni lammaffaan immoo waggaa tokkicha jettu sanillee cakkattee itti dabalattee dhuftee waan gochuu qabdu gochuu dandeessa. Birriin kee yoo baay'ate hamma dadhabbii keetii sanaa ol inuma argatta irratti. Dhugaan siin jedhu. Kanaaf ani ijoollee shamarranii akka kootti gola namaa keessa turtaniif ijoollee shamarranii akka kootti shintibeetii namaa dhiqaa turtanii fi maatis eenyumayyuu amanaa maallaqa keessanitti ergaatii kana nu godhaa sana nu godhaa jedha ishiniin hin jedhu. Birriin baay'ee nama sobdi. Birriin baqa haadhoodhaaf haadhoo adda kutti. Kanaaf sana eenyumayyuu isin hin gorsu. Ofii keessanii baqa jira miti waan kamiyyuu ofitti amantanii waan gootan ittillee gaabbitan hin shakkitan illee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya dhaamsiin qabu kun isa kana lamaan ifan dhufee gaafin isin gaafadhes adaraan isin hin jedha. Egaa warra nu komattaniifis warra na gorsitaniifis warra mootummaa baay'ee jettaniifis
viidiyoo bareedaadhaan akka deebinee dhufnu abdiin qaba. Viidiyoo sirriitti bohaartanii akkasumas immoo irraa barattanii jechoota naan jettan kan immoo dudduubatti deebitanii madaaltan kan isin taasisu isiniif qabadheen dhufaa. Kanaaf nama alaala laaltanii tooniyyuu bifaan hin madaalinaa yaada jecha isaatiin itti siiqaa nama sana. Sirriitti eenyummaa isaa baruuf madaaluu yoo barbaaddan itti siiqaa achi booda madaaluun isin dhibu. Nama sana eenyummaa isaas hubachuun isin dhibu. Isiniin jechuu barbaada. Egaa ammaaf isuma kana fakkaataa waan baay'ee koomentii keessan na dinqisiiseefan viidiyoo kana akkan irra deebi'ee waan ani hojjedheef irraa ka'umsa eessattiin akka nani dallane eessattis immoo bakki itti nama aarsuu qabu eessa akka ta'e isin hubachiisuuf gadi fageenyaan amma kana wanti nani dadhabeef isa kana isiniin jechuu barbaada. Shamarran taatanii mudannoon akkanaa namni isin hin mudanne hin jiru. Boru arguuf jirra. Tokko keessanii hundi keessanuu yuutuubaraa ta'uuf jirtanii namoonni darbee sinan arga yeroo baay'ee nan dhufa mana keessan koomentii barreessuu baadhullee narraa deemuu baatullee nan ilaalaa laayikii tuqeen irra darba yeroo baay'ee jechuudha. Egaa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isin jira. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa, nagaan naaf turaa.